Nagaan ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu obboloota kiyyaa? Har'a boqonnaa sadii irratti kunoo deebinee wal arginee jirra. Boqonnaa sadii keessatti kan nuti ilaallu har'a Og mootiin Baashan mo'amuu isaa hin argina. Akkasuma immoo saboonni lamaa fi walakkaan saba tokko laga Yordaanos gamatti lafa isaanii dhaalu isaaniis hin argina. Museenis immoo laga Yordaanos akka hin ceene akka laga gamatti afus hin argina. Akkanuma immoo osoo kanatti hin ceeni wantoonni nuti wal yaadachiifnu boqonnaa tokkoo fi lama keessatti kan baranne sabni Israa'el kun osoo deemaatii jiranii saboonni isaanitti dhufanii bira darbanii boqonnaa tokko haga sadii kana keessatti saba Hamoonotaa fi Mo'aabota akkasuma immoo Sihoon mootii Sihoon isa biyya Hamoor bulchu sadaffaa irratti immoo Og mootii Baashan kanarra ilaalu ta'a. Amoonii fi Mo'aab ijoollee Loox lamaan Loox ilma Kaaraa Kaaraan immoo obboleessa Abrahaam abbaan Abrahaamii fi abbaan Kaaraa immoo Taaraa akka ta'e sin hubanna. Akkasuma immoo Isaw isa Edom jedhamu Isaw isa obboleessa Yaaqoob isaan kana biraadha sabni Israa'el kun darbanii kan deemaatii jiranii. Museen saboota kana fuudhee laga Yordaanos gara ba'a biiftuu biraan ga'ee ofii isaati immoo har'a dhuma irratti Waaqayyo wajjin maal akka waliin jedhanii haasaan Museen maal jedhee Waaqayyo akka kadhate Waaqayyo immoo Museedhaaf maal akka deebiseefniin isa boqonnaa sadii kana keessatti yeroo dhaggeeffannu akka xiyyeeffannu barumsa guddaa akka irraa argannu nana mana. Eeyyee obboloota kiyyaa otoo dhaggeeffachuutiin seeniin dura yoo akkaataa kanaan dhaggeeffachuu nuti toleera jettanii itti amantanii hiriyoota keessaniif sheer gootanii hiriyoonni keessanis immoo dhufanii dubbii sagalee Waaqayyoo akkaataa kanaan yoo baratan gaariidha. Obboloota keessanii sheer godhaa ofii keessanii dhaggeeffadhaatii qo'adhaa'ii barumsumaa barachuudha keessaa hubachuudha. Yeroo dubbii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffatan Waaqayyo waa tokko namaa hiika waa tokko namatti dubbata akkasumaan akka seenaatti kaahuu miti. Yeroo namoonni yeroo dubbifachuutiin danda'an dubbii sagalee Waaqayyoo garuu otoo lapheen isaanii dubbifachuu barbaadu yeroo akkatti guutummaa isaa immoo sagaleedhaan dhaggeeffachuun immoo mijechuuf danda'ameebi. Ani immoo akkuma kanatti yaadni akka kana naa dhufe jennaanidhaan kanan akkanatti kaa'aatii jiru eebbifamaa amma gara dhaggeeffachuutti seenna. Kana booddee deebinee karaa Baashan irra buune. Yommuu ol baanee Og mootii Baashanis namoota isaa wajjin nu loluudhaaf Ediraayitti nutti dhufe. Waaqayyo hani isa namoota isaa biyya isaas harka kee keessa buuseera. Isa hin sodaatin. Sihoon mootii Hamoorotaa isa mandara Eshboon keessa jiraachaa ture. Akkuma goote Oginis akkasuma hin goota naan jedhe. Waaqayyo gooftaan keenya yommuu Og mootii Baashan namoota isaas harka keenya keessa in buuse. Nus isaan rukunnee nama tokko illee otoo hin hambisiin hunduma isaanii hin balleessine. Yeroo sanatti mandaroota isaa hundumaa hin qabanne. Mandaroota 60 guutummaa Hargoob biyya mootummaa Og mootii Baashan keessaa tokko illee in hambifne. Mandaroonni kun hundinuu dallaa dhagaa dhedheeroo karraa fi danqaraa qabaniin kan marfaman turan. Kana malees immoo mandaroonni dallaa hin qabne baay'eetu ture. Nuyi yommus Sihoon mootii Eshboon mandaroota isaa hundumaa namoota isaa dhiirota dubartoota ijoollota isaa wajjin raawwannee akkuma balleessine isaan kanas akkasuma raawwannee hin balleessine. Garuu horii qe'ee wanta mandara keessaa saamne hundumaas ofii keenyaaf fudhannee galle. Yeroo sana biyya Yordaanos irraa gara ba'a biiftuu dachaa Harnoonii hamma tulluu Hermonitti mootota Hamoorotaa lamaan harkaa hin fudhanne. Warri Siidoon Hermoon kanaan Siriyoon jedhu. Warri Hamoorotaa immoo Seenir jedhu. Nuyi mandaroota lafaa diriiraa gubbaa jiran hundumaa biyya Gili'aadii biyya Baashan hundumaa amma mandaroota Saalkaa fi Ediraayii warra mootummaa Og
mootii Baashan keessaatti in fudhanne. Warra Refaawotaa keessaa kan hafe Og mootii Baashan duwwaa ture. Sireen isaa siree sibiilaati. Dheerinni isaa dhundhuma 9, bal'inni isaa dhundhuma 4 ture. Innis hamma hiyyuu Raabaa mandara biyya warra Hamoon keessa jira. Lafa isa yeroo sana qabanne keessaa mandara Haruheer isa dachaa Harnoon jiru jalqabee amma walakkaa biyya gaaraa isa kan Gili'aaditti mandaroota isaa wajjin gosa Ruubeenii fi gosa Gaadiif nan kenne. Biyya Gili'aad isa hafeef guutummaa biyya Baashan Argoob biyya isa Og mo'e hundumaa immoo walakkaa gosa Minaaseef nan kenne. Guutummaan biyya Baashan biyya Refaawotaa jedhama ture. Yaa'ir ilmi Minaasee guutummaa biyya Argoob amma daarii warra Geeshurootaa fi Makattootaatti in fudhate. Baashaniin Yaa'iritti moggaasee harruma hiyyuu Baashan safara Yaa'ir jedhama. Gili'aadiin immoo Makiriif nan kenne. Gosa Ruubenii fi gosa Gaadiif immoo Gili'aadii amma walakkaa dachaa Aaronitti, achi immoo amma laga Yabooq daarii Hamoonotaatti, karaa daarii Yordaanos immoo Kenereetti amma galaana Arabaayii isa galaana Soogiddaa jedhametti, Arabaayii isa tulluu Piisgaa jalaa gara ba'a biiftuu jirutti nan kenne. Yeroo sanaa ani Waaqayyo Gooftaan keessan lafa kana akka qabattaniif isiniif kenneera. Egaa isin warri lola dandeessan hundumti keessan mi'a lolaa hidhadhaatii Israa'eloota obboloota keessan dura bu'aa jedhee isin abboomeen ture. Haa ta'uyyuu malee ani horii qe'ee baay'ee qabachuu keessan waanan beekuufan dubartoonni keessanii fi ijoolleen keessan immoo mandaroota ani isiniif kenne keessatti haa hafan. Amma Waaqayyo Gooftaan keessan akkuma isin boqochiisee obboloota keessan boqochiisee lafa Yordaanos gamaa isaaniif kennuuf jiru sana isaan qabachiisutti isinis immoo isaan gargaaraa. Isa booddees hundumti keessan adduma haddaan gara qabeenya keessanitti in deebitu jedhe. Ani yeroo sana Iyyaasuu yommuu abboome wanta Waaqayyo Gooftaan kee mootota kana lamaan godhe hundumaa ija keetiin argiteetta. Waaqayyo mootummoota ati itti adeemaa jirtu hundumaas akkuma kana hin godha. Egaa Waaqayyo Gooftaan kee ofii isaatii waan siif loluuf ati isaan hin sodaatin nan jedhe. Ani yommus cimsee Waaqayyoon nan kadhadhe. Kadhanni koos yaa Waaqayyo Gooftaa, ati guddina kee fi harka kee isa aangoo qabeessa garbicha keetti agarsiisuu jalqabdeetta. Waaqayyolii keessaa isa kamtu waaqa irraa yookiis lafa irraa akka kee gochaa akkasii fi hojii aangoo hojjechuu danda'a ree? Ani cehee Yordaanos gama lafa gaarii biyya gaarii isa ba'eessa sana Libaanooninis akkan ilaaluuf sin kadhadha kan jedhu ture. Waaqayyo garuu sababii keessaniif anatti dheekkame malee anaaf hin dhageenye. Inni si ga'a waa'ee kanaa deebitee anatti hin dubbatin. Ati laga Yordaanos kana hin ceetu. Gubbee tulluu Pisgaatti ol ba'i. Ol jedhii biyyicha gara lixa biiftuutti, gara bitaatti, gara mirgaatti, gara ba'a biiftuuttis ija keetiin ilaali. Iyyaasuunis immoo saba kana dura bu'ee dhaqee biyya ati argitu kana akka isaan dhaalan hin godha. Ati isa hajaji, gorsi, jajjabeessis jedhee yommus nuyi dachaa fuullee Beet Peor keessatti in hafne. Eebbifamaa akkuma boqonnaa 3 kana hundumaa guutummaa isaa dhaggeeffannee
dhufnetti wantoota as keessaa kaafnee qabachuuti qabnu tuqaa sadan tokko kaafnee too dabarraa boqonnaa sadii kana keessatti akkuma agarre ogumootiin baashan mo'ameera. Boqonnaa sadii kuni lakkoofsa 29 qaba. Tokko hanga 10, 10 hanga 20, 20 hanga 29 bakka sadiitti adda adda baafnee too ilaalla. Tokko hanga 10 kana keessatti wanti nuti arginu ogumootiin baashan kun mandaroota bal'aa akka qabu hin agarra. Mandaroota 60 ol akka ta'an Museen saba kana yaadachiisa. Mandaroonni sun mandaroota jajjaboo masaraan isaanii jajjabaa dhagaadhaan kan ol ijaaramanii garuu waaqayyo isaan gargaaree ogumootiin baashan kun waan mataa jabaatee of keessa isaan dabarsuu didee lolaatitti ba'ee waaqayyo immoo isaan gargaaree Museen mo'anii keessa akka darban tokko hanga 10 keessatti hin agarra jechuudha. Akkasuma immoo 10 hanga 20 keessatti waa'ee gosoota lafa fudhatanii laga Yordaanos gama gara ba'a biiftuuti gosoota lafa fudhataniidha kan nuti hubannu akkuma dhaggeeffachaa turretti. Osoo kanatti seeniin dura Museen saba kana gar tokkoof isadha kan hiree fi Museen laga Yordaanos gamatti hafe malee gama ceetoo hin dhaalle isatti deemnee ilaaluutti jirra. Museen gosa lamaa fi gosa walakkaa gosa tokkootiif laga Yordaanos gama hiree fi lafa isaanis immoo Ruubeenii fi Gaadii fi gosa Minaasee walakkaa isaaniitiif laga Yordaanos gama hiree fi jira jechuudha. Museen erga gosa lamaan kanaa fi gosa Minaasee walakkaadhaa hiree fi garuu laga gama ceetaniitoo lafa baay'ee miti kan Museen hiree fi lafa mootota kana lamaan lafa mootii Og mootii baashanii fi Sihoon mootii Hamoor irraa lafoota isaan irraa fuudhedha kan gosni lamaan kun walakkaan kun kan dhaalanii kan caalutti deemaati jiru ganaa Iyyaasuu fuulduratti dhaalchisa saba kana gatii ta'eefiniin ofii keenya lafa arganneera jettaniitoo asitti haftu miti obboloota keessan laga Yordaanos ceetaniitoo hin dhaalchiftu isaan lola gargaartu jedhee iddoo kanatti yeroo Museen saba gartokkee kana beeksisuu hin agarra. Gara xumuraatti deemaatee jirra. Bifamaa lakkoofsa 20 hanga 29 keessatti wanti nuti agarru aasaa Musee fi aasaa Waaqayyooti. Museen laga gama ceetoo biyya sana biyya Waaqayyoo kakuudhaan isaa fide sana arguuti ni barbaada. Waaqayyoo kadhatee ture Museen ani yommus cimsee Waaqayyoon nan kadhadhee kadhanni koos yaa Waaqayyo gooftaa ati guddinni kee fi harki kee isa haangoo qabeessa garbicha keetti agarsiisu jalqabdeetta waaqayyoolii keessaa isa kamtu waaqa hirraa yookiin lafa hirraa akka kee gochaa akkasii fi hojii aangoo hojjechuu danda'are ani cee Yordaanos gama lafa gaarii biyya gaarii isa ba'eessa sana Libaanoonis akkan hilaalu sin kadhadhaa kan jedhu jedhee tanan waaqayyo kadhadheetiin ture garuu waaqayyo sababii sanitti dheekkameef anaanis natti dheekkamee ture akkanan laga sana ceetoo biyya sana harguu jakiyyaa naaf hin eeyyamne jedheeti Museen lafa kanatti saba kana yaadachiisaatee jira. Mee deebii waaqayyo deebiseef immoo in ilaalla. Siga'a waa'ee kanaa deebitee anatti hin dubbatin ati laga Yordaanos kana hin ceetu jedhee waaqayyo deebiseefiniin laga kana hin ceetu tulluu Biskaatti ol ba'iitii biyyoota kana gara mirgaa gara bitaa gara ba'a biiftuu gara lixa biiftuutti hilaali biyya jaan argite kana immoo Iyyaasuutu saba kana fuudheetoo ceesisee dhaalchisa malee simiti jedhee waaqayyo deebiseefiniin Museen akka sanatti waaqayyo kadhatee deebii waaqayyo deebiseef immoo akka kana fakkaata. Yeroo nuti akkatti ilaallu Museen waaqayyo wajjin haasa'aati ture nama ergaa waaqayyo baasee saba kana geggeessaati turedha lafa onaa keessatti waggaa 40 amma kana dheeratu waanuma galu nutti fakkaata nuti gaafa duraa yoo ofuma keenya dubbisneetu argine malee Museen waa waaqayyo isa dhoowwee laga biyya sana ton dhaaliin hafe eenyumatti yoo fakkaatu garuu Museen isa akka sanatti kadhatee waaqayyo immoo deebii akka kana deebiseefin ani akka dhuunfaa kiyyaatti wanti nan hubadhe wanta fedha waaqayyo malee omtuu akka ta'uutii hin dandeenye nuti sababii waa tokko gooneef sababii mana waaqayyo keessa turreef miti sababii waanuma kam nuti gooneef osoo hin ta'in waaqayyo ofiisaati akka fedha isaatti akka nu geggeessu yerootti bakka itti nu dhaabu waanuma akka nuti hojjennu barbaadu akka fedhii isaatti waaqayyo akka nu geggeessan ofii kiyyaa hubadhe sinis immoo akkuma ayyaanni waaqayyo sin gargaaretti barumsa biraa as keessaa hubachuutti dandeessu ani kana hubadhe isa booda Iyyaasuu gorsi jajjabeessi akka inni saba kana fuudheetoo ce'u ittimi jedheeniin waaqayyo Museenis akkasuma Iyyaasuu duras barsiisaati ture
malee Museen waa tokkollee akka komii waaqayyootti hin kaafne maaliif laga Yordaanos kana ceetoo biyya sana dhaaluu dida maafan arguu dida jedhee waa tokkollee komii waaqayyootti hin kaafne garaasaa qulqulluu saba kana osoo laga Yordaanos biraan ga'e laga Yordaanos osoo hin ce'in Iyyaasuutti kennee Iyyaasuun moggorsee jajjabeessee akka biraa afe harginaa jechuudha lafa kanatti bifamaa obboloota kiyyaa boqonnaa 4 irratti walagarraa boqonnaa 4 keessatti barumsa biraatiin walagarraa waa'een biyyoota keessa darbanii biyyoota kan lolanii keessa darbuu qaban Museen kan keessa dabarse hundumasaa hargineerra kana booda kan Iyyaasuutti dabarra malee kan Musee asuma irratti dhumeera Museen amma laga Yordaanos ga'utti seera keessa deebii kana keessatti yaadachiise garuu ittuma fufeetoo hin barannaa Musee wantoota baay'ee seera keessa deebii keessatti yaadachiiseera waan ta'eef niini deemsa isaanii amma laga Yordaanosii kanatti amma boqonnaa 3 keessa deebii boqonnaa 3 kanatti Museen nu ibsa jechuudha eebbifamaa boqonnaa 4 irratti wal argina.